Lubbu keessummaan kabajaan jiru abbo biree kanaan booda nama biyya biraa taa'ee ganja garajja gaafa Dubaay dhufinne hin tumna miti. Okey irraa kaasna malee. Wayne haadha koo falmattuun hin tuftee falmattuun ganni tuftee. Haadha koo jedhamee laggan jedhan haadha keessa rukuttee irra falmattuun haadha keessa akkamitti rukutti falmattuun akkamitti haadha keessa rukutti falmattuun. Tiktokii shuraaf fudhattee birkalaas. Tiktokii birriin keessa jiru sanas fudhadhee. Ijoollee biyya Arabaa jiran ijoollee mana madaamii keessa dalagan miskiinota jalaa fuutee haadha isaanii nanas naannaanan bohaarsattee dhuftee na biraa fuutee qaaliidhaan hiifa mana gaafattee fuutee deemtee alaayanii fudhattee intalattee na ukkee irraa kaasiste. Maal Abbaatee Joordaan teessee. Falmatu qalbii miti. Falmatu qalbii miti dhugaasi jechaa jira maal jechuudha. Tume bakka maal fiddu warri koomantii tume bakka kalaas maal fiddu. Koomantii miti kasi jechaa jiru. Atiin kuni dhuftee kabajaadhaan mana kiyyaan talatii tana fuutee ija fayyaa harka fayyaa luka fayyaa fuutee deemte saa. Seeraan na gaafadhu abbaate. Qaladaan jiru. Riisiitii natti kennite kottu narraa fudhadhu hin beeku tume. Ganja garanjaan kaasti. Lammata bishaan gaanii. Si sirreessaa akkatti taayyaa sa'i kuno maaltu bilbila na qabachiisa. Gurbaattii si duwwaa bara fudhadhu kootu. Fudhadhu. Hawit. Ante laali. Warqii kana birrii ganni keessaan baafadhee ittiin bitadhe dooraan lanamu. Si jammarati zarafummaa fudhattee galte duraa yuuma wallaalan. Of course. Zaraftee arraagaftee naadee qollaa yoo adeemu. Yoo feete fudhadhu gaggeesseeraan taaksii hin argattu iyyuu ganni kana. Birrii kan faltan da'uun ganaa. Kamii? Guys, apa diskusi kopling kargonde? Sinti sau ያላችሁ ለምን ታውቁ? Guys, እስኪ ብዙ ያስገቡት አንድ ሺህ ሰው እዚህ ጋር ያለ እየተከታተለን አንድ ሺህ ሰው በዚህ ማታ Kalmatu nu malas sini kabagani Bire na dhagaata ummanni nazala jirtan ganni gaafa argattan gaafa bilbilli koo ispaaltii gubbaarratti caccabe bittaniin ganni isinitti agarsiisa kanaan alatti hin jirtu ganni yoo bilbila malee ta'an bilbila duraan jallee amma ganni kafala jechuu barbaadde kaatee jechuudha akka keetitti. Habbaate is iPhone. Open outside. Minyan ni mata mata. Yo. Bakul mana dong? Si. Ini guys, okay free kan? Okay, what problem? Where is Gani? Namni jala dhaabbata namni tiitaa sotti inni dhaga'u warabii fa jala dhaabbata osoo jedhee namni tiitaa soor jedhetti inni dhaga'u mucaa dhaabbatee karaarra ara soor jedhetti inni dhaga'u maal go jedhamee. Maala godhu inni dhaga'u maal maal si jette galatoomi hawwi aancha do jiraachuu wattee dhugaa rabbi maaltu mati. Beetii kokkottu yeeni. Fadaamu. Ganni mucitti namalini. Thank you every time kan es ኮፒኒንግ አድርጉ ስታፕ አድርጉ። ይሄ ቤት ሰሞኑ ስራ በጣም እየሰራ ነው። በጣም ደግሞ ወርኒንግ እያለ ነው ጌታን ገለቶማ አረ ፍቅሮቼ ማሮቼ ውዶቼ ትለያላችሁ ነው ወጅታ ጅራ ኮፒሊንግ ሊያከፈቱ ነው ወዳ ጅሩ ተረቢ ገለቶማ ወርኒንግ ጋይስ ኮፒሊንግ አድርጉለት እዚህ ኮፒሊንግ ታባል ኖ ነይ እዚህ ደግሞ ልብስ ቤት መስራት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ እዚህ ጋር 750 ሰው ነው ያለ እሷ ትፈልጋለች የመሬ ነው ረኮ ቀቦን በርባዲ ሃዱ ፎአስ ዱፌ ዱበቹ ደንዳ ዋን በርባዲ ዱበቹ ደንዳ خلاص ዱመቴ ጉሪኑ ራሙረሜ
ijji obboleessa keenya Oromoodhaa qeerroodhaa dhaamtee hidhii irraa muranii mana isaanii teessanitti ትደራደራላችሁ ምን ማለት ነው? namni ተደራ ከጊዜ ዱሪቱ ኑጋ ከላስ በቃ ኦሮሞን ከኛ harkaalu koy wallahi harma fi harkal cita kaatiin baka ta duritu nuga baka kalas nurra dhaba asimana faano dhaqaatiin jala hin jaran aarsaa jirta wallahi laazim oromo በጣም እንትን አርሳ jirtan beetani hedduun aaru jira ani ijoollummaa yaa coggaaraa naqabee jira waa'ee oromo kanarratti wallahi laazim wallahi coggaaraa nama gubanii barbaadanii maaki duraan dursee galatooma sinundi keessanu jechuudha atillee hundumtuu warri oromoodhaaf sagalee ta'aa jirtan sirriin ara በፈጠራችሁ አማሩማን ፊሩማን ቀምኑ ሲጀመር ዱራኒስ አረስ ቦርስ ቀባችሁ እንተኝ ነፍጠኛ ነው ሁልጊዜም የኦሮሞ ጠላት ነው መቼም ከነሱ ጋር ወዳጅ አንሆንም አለቀ ኢንሻአላ ቀብር ውስጥ ማንገናኝም እንኳን ምድር ላይ አይደለምና ማለት አተኒት ዳጀላ ኡመተኸን አንገበሪና hingabarunit yoomillee keenya hin sodaadhu annaftanya jechuu hay maal taataniit oromoo hay tubbadda haala ijoollee keenyaattu na aarsi wallaahi laazim namni mana diinaa deemetoo diina wajjin diskasii gochuuf taa'u jechuu eenyuyyuu diina kenna sigalee diina kenna maaliif yaar ijoollee baay'een ijoollee amaaraa bo'aa jiran argeen jira iddoo hedduu deddeemee lallaalan jira sigalee kanaafuu wanti godhamuu qabu maayinni mana diina dhaqoo don ta'in gochaan itti agarsiisuu fi itti agarsiisu kabira ijoollee keenya ka Saudi Arabiyaa keessa jiran warri gocha kanarratti hirmaachaa jiran isaan bira wanta dandeenyu dhaabachuu akka reefu mana iluutti mari'achaa turre mana nasraatti mari'achaa turre jechuu sigalee kana bichaa gochuu qabna malee ቆምጬ ስር መሄድ ምንም ነገር አያስፈልግም እነሱ መለማመጥ አያስፈልግም በቃ ክብር አይሆንላቸውም ስለዚህ እኔ ይሄ ነው ማለት እንፈልገው ቆምጬ ጋር ሄዶ የሚደራደር ኦሮሞ ካለ ማለት ነው ዲነ ኬኛ የኛ ጠላት ነው አንደኛ ጠላት ነው ማለት ነው አሽቃባጭ ስለዚህ ይሄን ነገር አንፈልግም እኛ ሲጀመርም እኮ ይሄን ነገር ያነሳው ማን ነው የራሳቸው ልጆች ናቸው የኦሮሞ ልጆች የያዙት ከዛ ደግሞ 30,000 ሪያል የጠየቁት በዛ ላይ ደግሞ ጆሮ ቆረጡ በዛ ላይ የልጁ አይን ጠፍቷል ኤኑን ላይ ያደረጉት ራሳቸው ናቸው እንጂ ኦሮሞ አሁን ልጆች የያዙት ልጆች ምንም አላረጓቸውም እስካሁን ድረስ ቢኮዝ እኛ እንደነሱ ጨካኝ አይደለም ጨካኝ መሆን ከፈለገን ደግሞ ማንም ጨካኝ መሆን ይችላል መሆን አቅቶን አይደለም ግን ሰላም ይሻላል galgala natu fida mamme jedhama namni saqabe jedha beerran jala teette silkuun daasa teette itti barreessiti in jannata isaan hin qalladaa jiranii yoo rabbal kaaba araara takkan fedhan muudii qabataara nachitti ijoollee hamzaa fee nun irratti nuti rakkoo keessa seenne akkamitti mana isaaniitti xul osoo nu yaamin lakkoomsa ko barreeffannee ol seenne asoo iname shame on you wallahi shame kun maqaa saba guddaa balleeffamee jira ammas biratti moraaliin keenya tuqamee jira dhuga rabbii isinii himna jechuudha dhiiroo rakkanne jirra oromoo tanaa wajji oromoon tun ijoollee silaa nu afoo deemtee nu iyyitu qabsiisuuf laba dhiitti tun deemtee maqaa nu balleessiti tun hin bootti tun kan du'in hin du'e jedhe dhiiroo akkuma taanuu dhabne jira miidiyaa kanarratti bismillah Daqa maal jetti wanta dubbatti deemaati akka waan namni isaa argate isaan jala bu'uu haadhiin nu nafxanya ammaan booda illee taanaan duraanii illee taanaan nafxanya jechuudha. Asiin dur harka luka harma nu muraa turaniiran jechuudha warra kaleessaati jechuudha kaarraa kunillee. Kana waan mana isaanii deemna. Mana bantee waa'ee ijoollee kanarraa haasa'u jechuudha. Gurupi bananiiti telegiraamii tiktookii keenya achi kan inshallah tiktokii maayiti ilaa lubbuun teenyaa baddu hin dhageenyu amma sa'aatanatti nuti danazaznee jira maaliif biyya namaa keessatti roorroo obbaleeyyan keenya bikkuma dhageeffadha gaafa arsiitti rakkoon jiru harargeetti madaawan shawatti madaawan isinii galee booranatti akkasuma gujiitti akkasuma wallaggatti jimmatti kutaalee hundatti jechuu kasuudiidhaaf suudii keessatti obbaleessa kiyya kasuudiitti dhiini isaa dhangala'u astaa'ee mataa na dhukkubaa jechuudha. Isin galee kun oromummaadha. Dhumattee dubbiin tiktookii gubuu miti inshallah lubbuu teenyaa balleessuu danda'an. Tokko duba deebii qabnu jechuudha nuti ammas biratti. Nuti waan akka waliin nurraa irratti hin jiru. Duraanis amaarri feetee anama fooloo na godhan na hordofan.
arrabsamuudhaaf fooloo na godhan. Fedhan fooloo isaanii qabatanii deeman. Fedhan isaanii waliin geemii taphachuu hafa maal na godhan maal na gootiin jee bar jarattiin tun. Humaa naan gootu aslan. Hai. Oromoo keessa duraan jechuudha laal si galee maakii duraa. Jarana koppii linkii godhaaf sirriitti koppii linkii tolchaa. Duraanuu Oromoo keessa jechuun basaastuun hin jirti kan mana diinaa dhayxee Oromoo mataa gadi qabuuf deemtu jechuudha. Isin immoo hin jirtanii yoomiyyuu mana diinaa hin dhaqinaa hin kadhatinaa hin gabbarinaa wanni fe'aa dhufu malee. Sigalee wanni fe'aa dhufu malee jechuudha. Hin jiran ijoollee jajjaboon kan qaaman achi jiran kan akka Hafarsoo kan akka Usumee hin jiran ijoollee ciccimoon kan maqaan isaanii beekullee baadhu jechuudha. Sigalee kanaafuyyuu ammallee wanti godhamuu baatu qabu jechuu warra mana diinaa dhaqu san sirriitti addaan baafatanii eenyummaa isaanii beeku. Kana isin immoo iyyuu kaayoo keetirraa wanti gara duubatti deebisu hin jiru jechuudha. Hin jira qaaliin hin jira bara Oromoon goota hin dhalti gizuma gizeen jechuudha. Sigalee kan akka Haacaaluu fa'aa jechuudha. Sigalee kanaafuyyuu ammallee isumaan itti hafuuf nu jedhaa kanuma isin jedhaan warri mana diinaa dhaqxanii jechuudha. Afarsitan odoo dhaabbattanii isin wayya.